Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa buleewwan keenya waa'ee ardii kanneen ilaallee jirra. Waa'ee ardiidha iikoonadhaan kanneen lallaallee jira jechuudha. Iikoonaan nuti irra laallu kana faraz al-hasab kan jedhu kana laallee jechuudha. Tamaam. Tokkoffaa irratti ismiidha. اسمي تمام حسب مقاييسي تنين حسب مقاييسي تنين كاو أكنامتي الاسم الرتي أوكي غونا الاسم الرتي أوكي غونا ويتا الاسم الرتي أوكي غونا أكين يرو لا اسم الرتي رو أوكي غونا أكين يرو لالو دنديتن يجور تمام مقاررتي يجور osoo amma achitti deebi'ee maal ta'a ni jijjiira jechuudha. Osoo achitti deebi'ee maal ta'a ni jijjiira jechuudha. Akkam jiru kanarra irra deebi'ee kun olaala. Kan awwala bakka kana WhatsApp dhufee arramoo maaltu dhufee abu zarratti wal jalli jijjiiruu yoo barbaadan bakkuma sanitti irra deebi'uu jechuudha. Tamaam. Kan itti aanu achumarratti okee goone hajmi guddinni isaa irra guddaa isaa irratti xaayisaa tartiibaan kaa'uu jechuudha. Kun argitanii irra guddaan isaa muhaadaraatana jechuudha. Yookiin ammoo yoo amma irra deebi'ee irra guddaan isaa malafa asliidha ka kompiitara keessa jiru. Osoo amma achitti deebi'ee akka hajmii godhee irra deebise jechuudha. Ka biraan haa kaa'e. Kun inni kanaa miti hajmi. maal ta'ee jira kun gubbarratti deebi'eetiin jira jechuudha. Ayyee itti kadhaanu akkaataa noo'iyyaa ansaraa isaatiin kaa'uudha. Kan irraa gadi ta'anu taariika inni bara kam dhufe as keessatti guyyaa kamtu irra dhufe kan jedhuudhaan kaa'uudha. Kunoo guyyaa kamiin dhufe akkaataa guyyaatiin kaa'u. Osoo akkaataa guyyaatti yoo kaa'uu barbaanne kanarratti okee goone jechuudha. Kanarratti wayita okee goone akkam ta'e irra gadi aanaan malafa kana jechuudha. Kan kaleessa anas keessa galche irra gadi aanaan malafaanii guyyaa kaleessa as keessa galche kana jechuudha. Kareema dhufe kun awwalatti maa kaa'e awwalatti bakka kanatti kaa'ee miti. Osoo amma fakkeenyaaf bakka sanitti deebinee bakka sanitti deebinee okee goone akkam ta'a kanatu gubbaarra dhufa. Kun ammoo bakki inni dhufu maala inni biraadha malafoota kanneen keessattuu waa'ee tahdiisa jedhama. Tahdiisa inni kun wanta tahdiisa godhanii yeroo kam tahdiisa godhanii yeroo akka inni daddafeetiin dalaguu barbaadan akin daddafee dalagu yeroo inni barbaadan tahdiisa isa kana godhanii jechuudha. Yeroo inni akka inni daddafeetiin dalagu barbaadan garuu guyyatti marraa 10 ol godhuun hin ta'u jechuudha. Maaliif kompiitara irratti rakkoo geessuu danda'a jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwatama. Barnoota biraatiin haga walitti deebinutti waa'ee lask kun maalidha? Lask laktisaarii mee amma laskiin kun maali? Lask laktisaarii kun maalidha kan jedhuudhaan haga walitti deebinutti nagaan afuramee daqiiqaa meeqa laalla? Daqiiqaa laallanna qofa. Daqiiqaa laallanna. Daqiiqaa 4 gahaadha isinitti dheerata inshaallah. وليت ديري سورة بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا إلى نيمة كجت.